السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم من أجافة قبتني جرتني بقى جرتني سنجرا ديفما وردفتها مفارس سنجلا بدي سنرا بدي كبدا جتشودا ديفما نفولتا سنجرا حالنا مامجتو كانوا ما في سنجرا أكسي إن شاء الله هدنتنا بوارتي ما تكون والفانا رفني وجين بواروف رفني sila kanaafuu inshallah turtii nafaana gootanii gaafa jettan waa hedduu hubattan waan ta'eef yaadaalee nan qabu yaadoolee ijoollee biyya arabaa ijoollee biyya keessa amma deemaa jirtu xiqqee jechuudha. Saniif inshallah yaada biraa guddoo hin qabu guddoo taqabus maaliif jennaan viidiyoon kiyyallee narratti hin deema waan ta'eef kanaaf yoo inni dheeraa teessee silaahu nasiiba keessanii yookaan ammootu gizee biraa yoo viidiyoon kunniin isinitti tolee walitti dachaanaa isiniin jedha. Hadda ammoo maaliin dhufee maal qabadhee dhufee yoo jettanii inshallah asumaanii nuuf olchaa isiniin jedha. Ijoollee biyya arabaa keessattuu Saudi Arabiyaa keessatti hidhaa jirtu du'aa nu godhaa isiniin jedha. Ijoollee hidhaa jirtu du'aa isin gaafannaa wanta biraas takka isin hin gaafannu gargaarsa rabbiitiin du'aa ima keessanii gargaarsillee maaliif jennaan namni dhibba kadhate tokko keessaa waan dhabu waan ta'eef kanaaf inshallah isinin jedha. Inni lammataa ammootu ijoolleen wallaahi amma maal jedhaa namni tokko fiizatu wayi deemee dalagaa dhabne maali jedhalla sanillee miti. Suudiin ta durii miti dhugamattuu namni biyya akka Suudii nama dandeettu hin jirtu. Baay'ee tokko maaliif sababni fiizaallee miti. Amma fakkeenya yoo fudhattanii akka duraanii sanitti maktabaa walii galanii yookaan Suudii walii galanii fidaan jiran ijoollee yoo hubattan ta'e fiizaan walii galaniitiin wanni fidan takkallee hin jiru. Maali sababni isaa? Oduu akka duraanii akka gizee nu dhufnuutti arabaa walii galanii akkas akka fidan ta'e homaati miti. Amma ijoolleen biyyarraa deemtu akka warii yookaan baadummee duraanii waraana oofanii sanii akka oofan sanitti ijoollee fidanii maktaba mataa ofii baafatanii ijoollee fidanii asir rakkisu jiran yoo hubattan ta'e warri argitan silaa argitaniyyuu. Ijoolleen dhuftee Itoophiyaa keessa maktaba xiqqaa kan hin dhabne martuu maktaba mataa ofii qaba. Ijoolleen dhuftee asii hojii qabataa hin jirtu. Nu ammoo warri Suudii ammootu waan gabbaatee ijoolleen tuni manaan dalagaa qabatteetiin ijoollee waan duraanii rakkataa jirtu natti fakkaata. Garuu riskii ofii nyaatti hundinuu ta'uustollee. Ijoolleen hedduun rakkataa jiran billaahi alaykum. Ijoolleen maktaba keessa deebitee ilaala warra gadiima jennee anu laallamne warra gadiima rakkata jenna jarri dhugaa rakkataa duniyaa meeqa irraa baasanii rakkisaa jiran. Ejensiin guutuun isii maqaa ofii qabattee deemti. Billaahi mee akkamitti yoo laaltan sila mee kunummaan yoo arabaa waliin galin fakkeenya yoo arabni hin dhalabatin akkami wanti akkanaa kun akkami mee dhufanii sila manuma kiyya dalagammoo anuu sarratanya dhufanii anaa sarratanya ta'ammoo akkamitti ay qajeele ummanni kun ijoollee achi keessan maraattee jira jedhan akkami fudhattan qaba amantanii baay'ee nama gaddisiisa. Warni biyyarraa hadiraadha ilaalla akkasii cabcabii godhee fi biyyarraa haranii maalitti akka dhufti bineensa dhufti nama dhufti hin beekan. Callisanii ergan hayyaa callisanii ergan dhufte abbaan manaallee niitii ofii ergate gabroonfachuuf ittiin ilaale tujjaarumuuf isiin ammoo maal keessa akka jirtu beekaa gizima birriin dhufte birrii qofaa dhuga. Kanaafuu dursaatiin odoo ilmee teessan manaan bafne dursaa waa hubadhaa. Yaa kee uummata akkamii subhaanallah ummanni kenna. Abbaan mana haadha manaa ergata. Abbaa fi haati ilmee ergatan. Haati manaa abbaa gadhiiftee hin deemti. Maal akka isiin keessa jirtu maal akka keessa jirtu ijoollee tanarraa quba qabdanii.
odoo akka duraanii san ta'e rakkoon qabu warruma fiisaa fi ergateetu fiiza ma fudhata. Amma immoo sun hin jirtu. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisa. Ijoolleen keessattuu ijoolleen teenna wantoota akkasiittuu fiiza dhufee akkana rakkataa jirra akka jettanii sammuu keessan galle hin dogongorina. Sanii miti. Suudiin ufumaaf daddabdee isin gayyaasaarti gatii kanaan biyyoonni biraallee takaarnamoo maaliin sunillee seenaa jirti malee ijoollee teennaafi miti. Faaristu kijibaa hubadhaamee maktaba Itoophiyaa keessatti martuu ejeensiin martuu maktaba mataa isaa qaba. Fidanii ijoollee asirra rakkisu jiran. Isin ammootu warri as jirtan faaxeen sila mammadoon dalagaan qabu dalagaan isaa balte hin beeytan. Faaxee fi mammadoolleen ta gubbaan dhuftu irra ta miilaan dhuftu caala sareen isii nyaatte. Kanaafuu isin dalagaan tuffatina duraanii gumaaf 600 illee turree 7 illee turree hin beeytan. Dalagaa odoon tuffanne dalagaa keessanii gabbaya dalagaa keessan gatii kumanaa ta'u ofirraa nyaattu kuma san keessi kan kee gakkaayatta gabbayi dalagadhu. Ufittin taphatina ani ka jedhu wallaahi ufittin taphatina billaahi alaykum. Mammadoo yoo dalagaan qabne gara biyyaa galiitiin tafaaxeen si ergitu san biyyatti warra oolchi teetteetumaan dhibbamu kaddaa yookaan tiraasiin gargalchini waan mataan si nyaattamu malee waan biraan argitu takka jijjiiramteen galle faayidaan yaati irra teertu maali? Namni yoo faayidaa jiraate bartaa'a bar qalbii gammachuun. Haga fidanii gurra qabanii manaa isin gabbaasanii malee hin ta'amu. Billaahi nama kana kenna kana yoo itti mannamaan fudhatu silaafuu. Natti himinaa dhadhaa bayisaa gurran nana kaa jedha malee namni kenna yoo na himtan hin fudhadhaan jedhu. Ufitti hin beeku. Shamaraa dhiiraanuu bara ufitti illee hin beeytanii waan hin beekuun. Meen duutanii warri jaarsii yookaan asitti aayetiin dalagaa hin qabne hin duutanii jaarsa ofirraa galchaatiin dafaa waan jijjiirama itti gadi bu'a. As keessa teettanii asuma keessatti yeroo dhedheeressuu odoo hin taane. Yoo anallee taate dhugaa rabbiitti jaarsa biyyaa qaba garuu ammoo jiruun namni biraa jiraatuuf jiruun an jiraadhullee tokko miti garuu ufiif jiraadhu naan jechuun keessaniin oolamu ufumaaf jiraadha dhugaadha. Maaliif biyyi namaatuun saabid namaan taatu jechaaf dubbataa malee waan biraatiif miti. Bakka hunda dalagaan dhaabatteerti. Bakka hunda an akka mataa kiyyaatitti dalagaa yoo dhabe baay'ee cinqama. Baay'ee cinqama ufii kiyyaa waan beekuuf namni dhiiraallee hin taa'a malee akka sammuun isaa cinqamtu kun beekamaadha. Taayoo kabirriin jaartiitti dhufti isinitti hin fakkaatin. Yoo kaayoo ma argateeyyuu ni cinqama nyaata namni kun ilma namaati. Akkaminni taa'ee akkuma waraabessaan asooran jechuun isaan oolu. Kanaafuu isin uf jijjiira taa'uu hin qabu odoo niitiin isiniin hin jenne ufii taa'uu hin qabu. Maalitti taa'aa jedhaati ufii sammuu keessan keessa galcha gamaatiin ol kaa'a gabbu'a. Kalaas. Argaa jirtan manni hidhaa kana mana hidhaa teettanii achitti uf za'azzabu manna yoo antikeetti murattanii ilaala ofirraa kabajaan jechuudha. Ijoollee meeqa akkasii galaa rabbaa ulfinnaan xaaxaa malee. Obboleeyyan teenna yoo keessattuu nama kenna ka'ii deemu argitu waan hin beeku sammuu si gattisa. Yoo obboleetti matiyya tana yoo ani gorsu maaf na gorsiti maaf na dhoorgiti akka waan ani itti naafuu fi miti dhuftee argitu ibidda ani dhandhame isiillee dhandhamtee argitu. Shintibeetii arabaa ta'aramni gizee irraa ol kaate san argitanii gizee irraa ol kaate useenee oo'aasan uf jedhaatu hin dhiqa hin dideemi. Namni eega quufan jaalatu namni kennu quufni isaan ta'u dhuftee haadheettu. Kalaas dadhabdee miti dhuftee haadheettu dantaa isii.
taa'ii abbaan manaallee kaadha manaa ergate laal akkasi ergitiif booda ammoo akkasitti ergitiif akkasitti dadhabde gaafa misliin kan keetiif jismiin kan kee dhumate duniyaa tante itti achi kennitu santu si mul'ata. Gaafsan si mul'achuun isa shakkii hin qabu, shakkii maleedha. Gaafsan kottu na bira booyaa waan siidamu si hima gaafsan. Dhuguma siin jedha kottu na bira gaafsan. Dhaamsa dabalataa si dhaama. Gaafa misliin kan kee dhumatee qaamni kan kee guutuun dhumate wanti hundi si jijjiirame gaafa ati boottu san hin booyiniitiin kottu. Wanni si bochiisu hin jiru. Isa si ergatee mi ufii feetee jala kaatee dhuftee mi yoo innaa yaa si ergadha jedhee ishii jedhii fudhadhuufi. Obboleeyyan teennaa waa hedduu dubbachuu barbaada. Viidiyoon kiyya gahanaan taane inshaallah asumaan yoo ka viidiyoo isinitti illee tolu ta'e nutti tole nu waraabi. Yookaan wanni akkanaananii waan isinirraan fudhannu waraabullee hin jiru. Garuu obboleeyyan teessan haarawwan amma seenanii gaya. Kaasii kadessiin arabaatu sammuu nyaate namni homaan qabatu homaan fudhatu ana wajjinu. Kanaaf obboleeyyan teennaa akkasii turte gaarii isiniin jedha inshaallah yoo viidiyoon kun isinitti tole like share godhaa. Kana jaalattan godhaa kana jibbatan dhiisaa kanuma isiniin jedha. Anammallee dhaamsan dhiisu mammadoon illee na'aan dhaamsan dhiisu hin dhaama hamma danda'een jechuudha. Hamma yaada kiyyaa obboleeyyan tiyyaan dabarsaa jechuudha nasii inshaallah. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.